jirtu ilmaan oromoo hundumti keessan nagaa keessanii baga nagaa taataniin isiniin jedha. Obboleewwan koo amantaa musliimaa baga ittiin singee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, kan jaalalaa kan tokkummaa isiniif haa ta'u, baratti yaadda milkooftanii isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Har'aan kana haala kamiin akka feesbuuka pilaastorii keenyarra viidiyoo daqiiqaa dheeraa godhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa akkuma beekamu karaa feesbuukii daqiiqaa 20 sekondii 26 qofadha. Daqiiqaa 26 qofadha. Isaa ol nuuf hin kaa'u. Haala kamiin daqiiqaa ma barbaanne daqiiqaa 5 ta'u 10 ta'u kam akkatti irra kaawwannu isinitti agarsiisa. Na wajjiniin turaa isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti laayik sheerii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Yuutuubii koo sabskiraabii godha. Egaa karaa feesbuukii yeroo seennu gama feesbuukiitiin egaa isiniin agarsiisa. Asirratti yeroo kaawwannu istoorii keenyarraa daqiiqaa 26 qofa nuuf kaa'a jechuudha. Karaa kanaan daqiiqaa 26 qofa nuuf eeyyama. Garuu immoo karaa kana osoo hin taane karaa miseenjarii keenya irra godhachuu dandeenya jechuudha. Nama miseenjarii koo seenee isin agarsiisa. Miseenjarii yeroo seenee ifama waayifaa kubbade yeroo tokkoof waayifaan na jalaa badee dhiifamaa isiniin jedha. Haala kanaan ennaa dhuftanii miseenjarii keessan irra seentanii maqaa nama tokko sarchii godhattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa nama tokko sarchii gochuun barbaade miimmi jedhu kanarraan tuqaa. Isarra yeroon tuqee edda kana dhufa bakkuma viidiyoo yookaan suura namaa erguu barbaade irranii tuqaa jechuudha. Yeroon tuqee amma fakkeenyaaf viidiyoo kanan erguun barbaade irraan akkas gadi tuqaa. Yeroon akkasitti walakkaasaa gadi tuqee gosa lama naa fidaa. Asitti seendii jedha, asitti iideetii jedha. Seendii kana dhiisne iideetii goonaa jechuudha. Iideetii yeroon godhee akkasitti naa fidaa jechuudha. Kanaafuu maali as keessaa maal filattu? Ammallee isa kana osoo hin taane inni kana yoo gadi tuqxan irra sin galcha. Namaaf sin ergisiisa. Garuu immoo asirratti waan barbaaddan jettanii katabachuu dandeessu bakka kanatti jechuudha. Yoommoo kana dhiistanii akkasumas callisee irra godhadhaa yoo jettanis barreeffamaanis ta'u waan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Garuu asitti maalli isiniin jechuu barbaade viidiyoo kanarratti suura godhachuu isiniif hin ta'u jechuudha. Namaan fidu asitti viidiyoo kanarratti suura gochuudha. Imoojiiwwan minaamina kanaa ashangulliitii gochuun hin danda'ama. Garuu suura keessan godhachuu hin dandeessanii. Isaan booddee eessa dhaqxu? Your story kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf your story kana yeroo tuqe akkasitti naa fidee jira. Irraan gadi tuqa okkeen jedhaani. Amma viidiyoon koo kun nama tokkoo fi istoorii koorra dhaqee naaf galaa jechuudha. Istoorii koorra dhaqees daqiiqaa baay'ee akkuma irra godhe sana daqiiqaa 5dha. Isuma dhaqee irra naaf galaa jechuudha. Mee yoo na seensise shabakaa baay'ee hin qabu. Intura viidiyoon isaa sababa kanaaf seeneen ilaala. Xiqqoo obsaan eega hanga inni dhufee irra galutti jechuudha. Hanga yoonaallee naaf hin galchine. Kanaaf daqiiqaa muraasaan booddee galcha istoora irra naaf galchaa jechuudha. Irra godhe sana deebisee feesbuuka koo istoora irra naa gochuu danda'a. Nama sababa shabakaa kootiif irra na galchuu dide. Seeneen ilaalan malee. Egaa haala kanaan irra godhadhaa. Hana fakkeenyaa shabakaa koo dadhabaadha. Yeroo akkasitti irra godhatanis viidiyoon nama dafee namaaf hin buusu. Malee irra taa'eera
daqiiqaa hedduu fudhatarra taa'uudha. Kanaa jedheetu daqiiqaan illee isinitti hin dheeressu. Achi yeroo irra taa'u daqiiqaa hedduu irra taa'a. Haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Laayik, sheerii, koomentii, sabskiraaybii gochuun dagatiinaan isiniin jedha. Na jajjabeessa Ilmaan Oromoo hundumti keessan nagaan naaf turaa isiniin jedha.